Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota TV Hamilton akkam jirtu naguma. Egaa guyyaa irraa sagantaa Hamilton hordofaa jirtan jedhee abdadhaa. Har'as sagantaa haaraa tokko qabannee dhufnee jirra. Sagantaan keenya kun aartii irratti hundaa'a. Aartii afaan Oromootiin jechuudha. Guddisuu waan jedhu irratti hundaa'ee sagantaa isinii dhiyaatu ta'a. Aartiin akkuma beekamu dandeettii nama tokko keessa jiru waan ittiin agarsiisan jechuu san qofa osoo hin taane haala namoota tokko waan ittiin uummata ittiin barsiisan yoo jiraate aartiidha wanni guddaan jechuu namoota hedduuf galuu waan danda'u aartiin waan bal'aa tokko inshallah qabannee of duratti isiniif dhiyaanna jechuudha guyyaa har'aa asitti nama tokko qabannee dhufnee jirra namni kun barreessaadha barreessaa kitaabaati akkuma beekamu kitaabni afaan Oromootiin hedduu barraaha sababii nama bira gahuu dhabuutiin yookaan abbama barreessan biratti hafaa yookaan namootuma isa beekantu irraa fudhatee keessattuu kitaaba afaan Oromootiin barreeffamu jechuudha irraa fudhatee namootuma isa maddiitu irraa fayyadamee yookaan inni hedduu gatii guddaa itti kaffalee baasee uummataan gahuu dhabuun mala egaa kanarratti hundoonee sagantaa kana qabannee dhufne jechuudha sagantaan guyyaa har'aa hogbarruu jedha. Hogbarruu jechuun barreessitoota keessatti hammataa namoota aartii garaagaraa qaban dandeettii garaagaraa qaban keessatti hammataa isinii qabannee dhufne jechuudha inshallah guyyaa har'aa immoo akkuma awwal isiniin jedhe barreessaa kitaaba qabadhee dhufee jira innis eenyu akka ta'e intro gabaabduu tana booda walitti deebine. Egaa kabajamtoota daawwattoota TV Hamilton walitti deebinee jirra. Innis eenyu akka ta'e isumatuuf isin barsiisaa. Eenyu namni kitaaba barreessu kuni maal inni akka inni hojjetaa ture akkamitti akka kara kitaaba barreessu seena waan jedhu isumarraa hubanna jechuudha. Mee nabaanii salaamu alaykum mee nabaanii jechuun eenyu? Nabaanii jechuun anuma. Maqaan koo akkuma jettee Nabaanii Shaafii Sa'idiin jedhama. Godina Jimmaa Naasii Jimmaa ganda Jimmaa jedhamutti dhaladhe. Amma gaa dura biyya Oromoo kana jirraa jechuudha. Finfinnee jedhama. Afaan Oromoo kanaafi akka jette barreessaa seenaa gootota shanan gibeette. Osoo achiin dhaqeen mee bakka kitaaba handheenaati san dura mee haalli barnootaa maal fakkaata? Haalli barnootaa bareedaadha. Barnoota kana duraan addaan kuteen ture. Addaan kuteen ture. Ammoo itti deebi'ee barachaa jira. Bareeda. Maaliif akka addaan kuteen? Egaa suni waan deemsa keessatti dhufuudha. Hanqina rakkina maatii ta'uu danda'a wantoota garaagaraa ta'uu danda'a. Dirqama natti ta'ee jennaani. Yeroo sana addaan kutee itti deebi'ee barachaa jira. Iddoon bareeda tokko. Mee directly karaa saganticha keenyaatti haaseen nuti. Mee akka keetitti barruu jechuun maal jechuudha? Barruu jechuun egaa barruu jechuun waan guddaa tokko addunyaan ce'umsa goote hunda keessatti aartiin waan guddaa hojjeta. Biyya keenya keessattis akkuma kana biyyoota guddatan yoo fudhatte seenaa isaanii yoo ilaalte aartiidhaan waan baay'ee hojjetanii dabarsan. Kanaaf biyya keenya kana keessatti immoo baay'ee duuba jira malee iddoon isin kennamneef malee wantoota hedduu wanti jijjiiruu danda'u aartiidha hogbarruudha kana jechuudha. Asirratti waan asii kaasuu barbaadu tokko yeroo hedduu biyya keenya keessatti jechuudha anis akka argutti maal inni baasiilee bakkitee tiraanspoorteeshinii bakki garagaraatti biyyoota faranjii kana keessa yeroo hedduu yoo ilaallu jechuudha wantoota garagaraa irratti namoonni ganama yeroo bahan gaazexaa yookaan waan haaraa ittiin argatan dubbisaa deemanii akkuma beektu asitti immoo sooshaal miidiyaa yookaan
موبايل نمن هدون كجرات يجو مالي يوكا فوني قلتيت ما موبايل في لا ديما وانت كن فويو وانك أبو نتفكات أكا نموتا أكا barbaachisaa ta'utti kitaaba waa dubbisuun kun waan nurraa barbaachisu miti. Asirratti barreessaa Nabaanishaa fi mee akkamitti karaa barruu kana seente? Waan bareedaadha gaaffii ka'uu qabu gaaffii namoota hundaatis. Wanti kun egaa kennaadhaanis wal fudhata. Garuu kan koo wanta jirutu jira sana dura osoo itti barreessuutti seeniin namni waa barreessuu yookaan baruudhaan waa lafa kaa'uu qabu waa afur beekuu qaba waa afur shan isaa ol beekuu qaba tokkoffaan of bilisoomsuu hojimaata aadaatiin yaaduu jedha leecalloo aadaa hammachuu jedha ta'uu fi itti dhufuu jedha wantoonni kun nama waa barreessuuf akkasumas barreessa seenaa biyya keenya ijoollee Oromoo amma lafaa dhufaa jiraniif wantoota murteessoodha. Ta'uu fi itti dhufuun kun wantoonni amma asirratti kaafne of bilisoomsuun kun wantoota murteessoo waa barreessuudhaaf. Egaa kan koo sanaan adda ta'us mudannoo tokko ture. Bara 2009 ture. Egaa haala yeroo sanaatis yaadatta jedheeti yaada. Yeroo sana waa'ee seenaa abbootii keenyaa tokko magaalaa keessa jiru magaalaa Jimmaan jiraatu ture. Itti ijoollee wajjin qeerroo wajjiniin taane seenaalee kana babaasnee kaan feesbuukii adda addaatti maxxansinee kaan immoo bifa tiishartiitiin suuraa isaanii baasnee maxxansuu eegale. Kana keessatti egaa kaayyoon keenya inni guddaan seenaa goototaa kana beeksisuu ture jalqaba irratti jechuudha. Sana booda akka tasaa mudannoo cimaa tokko dhufe. Tiishartii maxxansine kana mucaan tokko akka dhufee bitatu affeerra. Ijoolleen hiriyoonni koo natti arganii gaafa dhufu anis simadheen tiishartii kana itti agarsiise. Tiishartii suuraa goototaa qabu kana jechuudha. Yeroo kana laalee waan egaa ammaa asirratti ka'uu namatti hin tolle wayii jedhe. Goota maaliitu jira maal jedhee bakka wantoota silaa jechuun isarraan eegamne tokko. Nama kabajanii wanta tokko jechuudha. Nama kabajanii waamne tokko akkasii. Inumaa dhiisee deeme. Sana booda bilbileetiin hiriyaa koo natti erge sana maali namni natti ergite suni jedheen gaafadhe. Gaafannaani bar namni ansitti erge sun jedhe nama abbaasaa wasiila isaa nama lama iddoo tokkotti diinni albeedhaan ciibsanii gorra'anii. Angaafan kana dhaga'u dhugaa natti hin fakkaanne baay'ee isaan jeeqame. Nama du'a abbaasaa hin beeyne nama wasiila isaa bakka tokkotti sababa ajjeefame gorra'amee du'e sababaa isaa hin beeyneef maal jedhe. Waa'ee nama kanaa hordofuun jalqabe seenaa isaa dhugaa ta'uu isaa mirkaneeffate. Wanti kun baay'ee sana jeeqe. Baay'ee sana jeeqe. Egaa dhaloota akkas ofirraanfataa deemu kan dhaabattee yoo ittiin falmite wanta ittiin fiddu falmiidhuma malee bu'aa tokko hin qabu. Kanaaf maal gochuu qaba akkaataan of duuba deebi'ee seenaa abbaasaa yaadatu irratti hojjechuu gaafataa jechuudha. Kanatu gabaabsee yoon sitti mee mudannoon kun sammuu koo na jeeqee hirribana dhoowwee dhugaa dubbachuuf kallattiidhumaan barreessuun qaba seenaa as keessa jiru funaanee dhaloota ofirraanfate kana wareegama fedhe kaffalee barreessuun qaba jedhee murteessee ka'e mudannoo kanatu gara seenaa kana barreessuu. Dirqamtooti seente jechuudha. Dirqamtooti. Okay. Waan hedduu bareedaa namoonni hedduun hin argani waan akkana
namni ilaalee bira tarus jira yoo keessa qabdee ilaalti garuu baay'ee waan ulfaatu tokko namni of dagachuu jechuun waan baay'ee namatti ulfaatu tokko kanarratti mee barruu kana wayita barreessitu mudannoo garaagaraatu jiraata faayilii osoo katabdu fa'aa badaa ati amma waraqarra barreessite moo kompiitaraan barreessuu eegalte? Moobaayilaa irratti barreesse isa dhugaa dubbachuuf haalli an keessa itti darbe waan xiqqoo miti. Mudannoo inni kitaaba tokko qaba. Kitaabaan kana dhugaa dubbachuuf kitaaba nama barsiisan kitaaba murannoo adda addaa wantoota adda addaatiin nama barsiisuu danda'an kitaaba tokko qaba jedheetiin fudhadha. Mudannoon keessa darbe. Kitaaba ati barreessuuf? Isa dhugaa kitaaba kana barreessuuf jechuudha. Egaa silas yeroo waa tokko hojjechuuf kaate gufuulee hedduu si mudata. Wantoota gufuulee ati hin tilmaamin hedduun sitti dhufa. Inni guddaanii nan hojjedha jettee yeroo hunda of keessatti murteessitee itti deemuudha. Sana booda gufuun si jala dhaabbate sun ofumaasaa dirqamee kaka'aa deema. Yeroo eeggataa. Mudannoo kana keessaa gaa wantootuma muraasa namni tokko lama yoon sii kaase. Silaasoo gara boodaatti faatti dhufne natti tola. Wanti ammoo anaa sammuu koo keessaa hin banne tokko magaalaa Buraayyuutti ture. Jaala tokko ture nama qabsoo keessa umurii dheeraa ture. Giddii Nuuruu Agamsoo jedhama. Namni kun nama lubbuun jiru. Qabsoo keessatti wantoota baay'ee dabarse namni kun kan akka Aslii Oromoo Suutee Baarintoo fa'aa wajjin warra waggaa 25 hanga umurii guutuutti murteeffamee ture namni kun. Egaa waa'ee isaa yoo kaafne baay'ee nu fageessaa seenaa barreessuu koo dhaga'ee dhufa. Na iyyafatee nama akkanaatu kun mucaa akkanaas seenaa barreessaa jira seenaa darbe kana funaanee barreessaa jira naan iyyafatee asitti magaalaa Finfinnee dhufe Buraayyuu na bira dhufe. Kana booda egaa na bira taa'e. Naannoo ji'a 4 akkas na bira taa'ee haala rakkisaa keessan turaani. Egaa maallaqas hin qabnu waan nyaannus waan dhugnus hin jiru. Maatii isaarraa birrii ergisiisee nyaanna ture inni nuun qabu. Wantootuma garaagaraatu ture egaa wanta ulfaataadha asirratti kaafamaa ooluu hin ulfaata guyyaa tokko garuu waan addaa ture beeluufni qaamni keenya baay'ee fudhadhabe. Egaa an isaa gadi warri qabsoo keessa ture kun sammuun jara akka warshaa yaadaa qaba beeta. Ka'ee na biraa deemee ture nan dhufaa jedhee deemee mana amaaraa tokko dhaqee nyaata kadhatee nuu fide. Naa fidee nyaata sana akkuma hin beeku akkatti nyaanne. Nyaata sana nyaannee hin dhukkufanne anis innis. Hin dhukkufannee inni naannoo baatii tokko amma na bira ture sanatti dhukkuba sanarraan kan ka'e jechuudha. Nyaatattu osoo hin deebiin na biraa deeme. Gara baadiyyaatti deebi'ee jechuudha. Wanti sammuu koo keessaa hin banne namni akkati abdii qabaattuuf wanti kun waan dhugaa ta'eef namni illee ana caala wareegama hangana ga'utti kafaleera jechuudha. Siifis abdii guddaa kan koo caala namni wareega anarra darbee namni hedduu wareegamatti kafaleera isa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e kana yaadadha jechuudha barbaade. Waan hedduu guddaa tokko daawwattoota keenya akka nu wajjin nu daawwataa jirtan abdii guddaa qabna. Egaa seenaan ta'ee kitaabni tokko yeroo katabamu wareegama guddaa nama kaffalchiisa akka fuudhanii dubbisanii peejii 200 jedhan kanaa miti. Peejii takkitti katabuun waa hedduu keessa nama galchiti. Maaliif waan hedduu itti xiyyeeffatanii waan hedduu itti yaaddahanii wanti kun yeroo bahee jedhu nama hedduu bira gaha jedhanii waa yaadan tokko namni tokko yeroo barreessu waa hedduu keessa galee waan hedduu keessa darbee barreessa jechuudha barruu tokko jechuudha. Kanaafuu kitaaba katabamee jedhu akka laafaatti ilaaluu hin qabnu jedha. Mee nabaanii itti deebi'a. Mee seenaa yeroo barreessitu jechuudha. Seenaan waan hedduu wareegama nama kaffalchiisu katabbii keessatti maaliif kitaabni tokko yeroo barraa'ee lafa taa'u waggaa 200 jiraachuu danda'a. Sanii olis jiraachuu danda'a. Kanaafuu seenaan yeroo barraa'u bakkitee bakka dhugaa irraa yoo hin ta'in waa balleessuu danda'a.
ati amma seenaa yeroo katabdu eessa eenyuun riisarchii wayita gootu akkami argatte kitaaba biraa irraa yimoo namoota lubbuun jiran yeroo san jiran irraa yimuu haala kamiin seenaa katabde? Bareedaadha. Gaaffiin kun gaaffii murteessaadha. Seenaan yeroo katabamu wantoota baay'ee barbaada. Ragaalee baay'ee funaanuu barbaada. Waan tokko barreessuu fi osoo kitaaba barreeffamee kitaaba sobaallee ta'e dubbisuun sirratti dirqama. Maaliif achi keessatti iccitii ati argattu jiraachuu danda'a. Calluma itti lafaa kaatee akka asoosamaa kalaqama taakeetii waan barreessituu miti. Wantoota halkan ilaalaa bulte yookaan waan tokko aartee akka walalootti yeedaleessituu miti. Seenaan waanuma dhugaa hojjetame tokko irratti loluma fakkeenyaaf bakka tokko ta'e irratti ragaa hedduu funaan. Wanti sun dhugaadha. Isuma irratti ragaa hedduu funaantee kan barreessitudha. Kanaaf wareegama guddaa qabaa jechuudha. Ana haallan itti funaane kallattii tokkoon kitaaban dubbisaa. Hanga tokkoon kitaabatti adda bahee hin beeku. Kitaaba seenaanuman jaalladha. Kitaaban dubbisa. Inni lammaffaani riisarchiin koo irra caala akkuma Piroofeesar Mahammad Hassan kaasee raase irratti gaaffii afaanii baay'ee taasifamee jedha. Ani namoota qabsoo keessatti qaamaan iddoo sana jiran yookaan barreeffamaan barreeffamee harka namootaa jiru ragaa lammaffaa jechuudha. Ragaa tokkoffaa lammaffaa irraan barreesse baay'eessa kitaaba kanaa jechuudha. Egaa akkan itti argadhe baay'ee rakkisaa ture. Fakkeenya yeroo baadiyyaa keessa deemu suuraa tokko argachuuf suuraa namaa yeroo 2-3 dhaqee kadhee dadhabee booda jaarsummaa faatti ergeennan kan argadhe jira kan na dhawwatanis. Kana jechuun maa inni yeroon dhaqee gaafadhe asittiin gurgurachuu fi akkana ta'uudhaaf jedhu malee ittiin daldalachuudhaaf jedhu malee hiikaan seenaa kun isaaniif hin galle. Wanti seenaan ta'e kun qabsoon duraan abbootiin keenya wareegama kaffalaa turan sun nu bu'aa isaanii akka taane isaaniif hin galle. Kanaafi namoonni keenya illee eeyyamamuu miti ragaa baasuu keessatti seenaa sitti himuu keessatti na shakku ture. Laaptooppii yoo fuudhee namatti hin naqu. Maaliif baadiyyaa keessatti baay'ee si shakku. Maal qabattee waan akkasii ija addaatiin si ilaalu haalli duraan ture si rakkisaa ture. Wanta kana immoo inni godhe sababa wahii jiraachuu oola. Maaliif namni lafaa kan hin shakku. Wanti yookaan wanta akkasitti asin dura mudatee jira ta'a. Mudannoonis haalli dhiibbaan alagaan uummata keenya irratti godhaa tures baay'ee rakkisaadha. Akka of shakkan akka isaan gartokkee isaanii iyyuu namanne isaan taasiseera. Gaaffii kee keessaa yoon ba'uu dhiisee egaa seenaan anamma kitaaba kana kutaalee hedduu kutaalee Oromiyaa hunda barreessuu baadhullee qaama kutaalee Oromiyaa hundaati. Qabsoo kutaalee Oromiyaa hundaati kitaabni kun. Qabsoo Oromoon shanan gibee qubaatti taasisee hin jiru. Gootonni Oromoo shanan gibee kitaabni mata dureen isaa jedhus qaama qabsoo Oromoota biraati alaamti. Kana keessatti xiyyeeffannoon koo naannoo 5 steetii kana shanan gibee irratti gootota naannoo kana keessaa ba'an kanan barreesse. Qabsoo naannoo kanatti taasifameen kan ilaallatudha jechuudha. Egaa achi warri fagaatee seenaan isaanii waggaa 100 achi ta'e kun ragaa isaanii funaanuun baay'ee rakkisaa argachuun baay'ee rakkisaa. Kanatti argattu afoolaan afoola immoo callistee barreessitu. Fakkeenyaaf afoola keessaa geerarsatu xiqqoo ishii dhugummaa qaba. Evidensii sirrii natti fudhattu irra caalaa geerarsi inuma si qajeelchaa waa akka achi jiru si qajeelcha. Garuu wanta biraa hin argattu. Fakkeenyaaf seenaan barreeffamaa ture. Garuu diinotaan baafamee gubamaa ture. Suuraan qabsaa'otaa baafamee gubamaa ture. Dirqama itti godhamee namni suuraa qabsaa'aa tokko mana keessa kaa'e. Namni seenaa
namni yaadannoo adda addaa irratti barreessee mana kaa'ate argame hidhaa hanganaatti isa eeggata jedhamee itti murtaa'e. Akka seenaan baduuf. Eeyyin akkas irratti godhamaa ture. Kanaaf namni waan isa bira jiru sanallee waan dhoksee hambifatellee baasuu sodaataa jechuudha. Kana keessa darbee egaa kitaabni kun barreeffame wanti baadiyyaa keessa deddeemtee argitu waan baay'eedha. Kan koo irra xiyyeeffannoon koo maanguddoota irratti, qabsaa'ota irratti, hayyoota seenaa beekan irratti kanan irraa barreesse jechuu kan danda'u. Afaan guuttadhee qaamuma qabsoo kanaa ta'e kitaaba kanaa ta'e irra caalaan namoota wajjin barreesse ofii koo qofan barreesse. Abbootii gadaa wajjin beektota seenaa hedduu wajjin caarraa dhimmatu rabbumatu walisii fidha gaafa murattee kaate akkaataan itti argadhee fi wanti silaa nama sana argachuu baaftu adda adda an garuu rabbumannaa laaffisa dhugaa dubbachuuf namoota baay'ee argadheera. Haala kanaan barreeffame gabaabumatti. Hedduu bareeda waan hedduu namatti tolu tokko mee amma kara kitaabaatti yoo seennu kitaaba kana gootota shanan gibeettee moggaafteerta. Moggaasa kana akkamii argatte? Jalqabumattuu egaa sii kaaseen ture sii tuqeen ture gaaffii jalqaba irratti moggaasa kana kanan moggaasuu danda'e naannoo keenya kanatti naannoo mootummoota shan ture kana keessatti seenaan gootota baay'een dubbatamu. Qabsoonis akka waan hin turreetti ilaalama. Kun immoo sababiin isaa maal inni sababaa seenaan barreeffamee lafa hin jirre tokko baruu adda addaatiin sababa barreeffamee lafa hin jirre inni lammaffaan immoo artii adda addaatiin ibsame. Egaa akkuma sila siin jedhe artiin seenaa baasuu keessatti guddina biyya tokkoo keessatti waan hedduu hojjeta siin jedhe. Egaa an xiyyeeffannoon koo gootota as keessaa qabsoo as keessatti taasifame kan seenaa awwaalame kan baasuudha. Qabsoon taasifame kun maal fakkaata ture? Eessarraa ka'ee eessa ga'ee dhaabbate? Akkamitti akka kufe? Akkamitti sirni mootummoota gabroonfataa maal as keessatti goggodhaa ture? Mootummoota turan kan akkamitti balleessee kana hunda kitaaba of danda'e barreessaan jira. Seenaa qabsootiin kan wal qabatu jechuudha. As keessatti garuu xiyyeeffannoon koo seenaa goototaati. Seenaa gootota shanan gibee. Gaaffii adda addaatu jira ammaas keessatti. Akkuma ati jettee mata duree kana maaf filattee namoonni kaani kun Oromoo adda baasuudhaa kan jedhanis jira. Yeroo sooshaal miidiyaa irratti. Sooshaal miidiyaa irratti sooloon akkanaa ture. Kan shanan gibee Oromoo irraa adda baasuunis akkuma shanan gibeetti immoo naannoo Jimmaa keessa ta'anii seenaa naannoo tokko barreeffame malee seenaa shanan gibee miti kan jedhan jiru. Kuni sirrii miti. Waan kitaabichaa wal ilaallatu yookaan qabiyyee kitaabichaas ka'umsa kitaabichaas miti. Jalqaba irratti deebiin gaaffii kana namni seenaa nama tokko barreesse hogbarruu Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Seenaa shanan gibee barreessuu miti, mootummaa shan turte barreessuu miti. Achi keessaa gootota jiran hin barreessa jedhee ol ka'uu miti. Nama seenaa nama tokko barreessuun wareegama hangam akka kafalu isa barreessee beeka. Kanaaf dursinee yeroo kaasnu daawwattootaaf himnee jiru. Seenaa barreessuun gatii guddaa kafala. Kanaaf isaaniifis wantan jedhu anguma kana barreeffamuun waan xiqqoo miti. Hanqina qabaachuun yookaan iddoo kanatti seenaan hafe jira jedhanii nama akeeku waan biraa. Garuu kun sirrii miti nama dura dhaabbachuun immoo waan biraa. Inni kun hin ta'u. Akkasii kanaaf kana sababneen mata duree kana filadhe egaa naannoo kanatti gootonni hedduun awwaalame maqaan isaanii kan hin kaane. Qabsoon hedduun taasifamee waa'een qabsoo sun kan hin beekamne. Sababa kanarraa ka'ee mata duree kana moggaase. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan ammas itti fufaa boqonnaa gabaabduu booda